Huutiin guyyaa har'aas miisaayila roorroo Teel Aviv irratti roobsaa jirti. Sirni Israa'el abidda keessaan baane. Gareen Huutii har'as akkuma kaleessatti miisaayila akka roobatti Teel Aviv irratti roobsuu isaanii beeksisaniiru. Haleellaa kana booda dubbii himaan isaanii akkas jedheera. Israa'el lafti sobaa lafarraa barbadaa'uu qabdi. Gaazaan immoo haga dhumaatti bilisoomuu qabdi jechuun labse. Kana malees gareen Hamaas irraa galataa fi dinqisiifannaa argateera. Fageenya osoo isin hin daangessin haleellaa sirna cunqursaa irratti raawwattaniif galatoomaa jedhamaniiru. Kooriyaan kaabaa Ameerikaan sirna waraanaa miisaayila qolatu Golden Dome fayyadamuuf karoorsuun ishee waraana niikuleeraa hawaa fiduu mala jechuun qeeqxe. Ministeerri Haajii Alaa Pyongyang karoora USA kana of tuulummaa fi aanatu beekaa guddaadha jechuun bishaan qorraa obaase. Waraan Israa'el kibxata har'aa miisaayila Yemen irraa dhukaafame tokko to'annoo jala oolchuusaa beeksise. Yaa ta'u malee gareen Huutii gareen Iraaniin deeggaramuu fi dandeettii waraanaa olaanaa horachaa dhufe. Haleellaa isaa abdachiisaa fi hirree nama rifachiisuu irratti tolfameen Israa'el irratti balaa guddaa geessisaa jira. Akka ibsa waraana Israa'el Telegiraam irratti maxxanfametti yoo ta'e saayiranii yeroo gabaabaa dura naannolee hedduu Israa'el keessatti dhaga'ame hordofuun miisaayila Yemen irraa furguufame tokko addaan citee jira jechuun katabe. Yaa ta'u malee Huutiin walitti fufiinsan Israa'el irratti miisaayilaa fi diroonii roobsuun uummata Israa'el riiba dhorke. Lola Gaazaa onkololeessa bara 2023 Hamaas fi Israa'el gidduutti jalqabeen booda miisaayilaa fi diroonii hedduu gara Israa'elitti dhukaasaa jira. Yeroo ammaa kana immoo gareen kun haleellaa isaa gara buufata xiyyaaraa Teel Aviv Ben Gurion irratti xiyyeeffachuun deebii cimaa kenne. Israa'el lafti ishee soba lafarraa baduu qabdi jechuun Huutiin guyyaa har'aas miisaayila roorroo Teel Aviv irratti roobsaa jirti. Israa'el abidda keessaan baane. Gareen Huutii har'aas akkuma kaleessatti miisaayila akka roobatti Teel Aviv irratti roobsuu isaanii beeksisaniiru. Haleellaa kana booda dubbii himaan akkas jedheera. Israa'el lafti ishee soba lafarraa baduu qabdi. Gaazaan immoo haga dhumaatti bilisoomuu qabdi jechuun labse. Kana malees garee Hamaas irraa galataa fi dinqisiifannaa argateera. Fageenya osoo isin hin daangessin haleellaa sirna cunqursaa irratti gootaniif galatoomaa jedhaniiru. Gareen Huutii dandeettii teekinooloojii waraanaa isaanii gadi buusanii hin ilaalanin. Misaayilota fageenya dheeraa darbuu danda'an bakka namni hin eegne irratti haleellaa raawwataa jiru. Addunyaan callisuu fi daawwachuu filatte. Duulli Israa'el yeroo itti cimee jiru kanatti uummanni Gaazaa buqqa'ee abidda keessa jira. Lammiileen Israa'el sodaa keessatti rafuu dadhabaniiru. Kooriyaan kaabaa Ameerikaan sirna waraana miisaayila qolatu Golden Dome fayyadamuuf karoorsuun waraana niikuleeraa hawaa fiduu mala jette. Sirni ittisaa kun Tiraamp yeroo isaa Waayit Haawus yeroo xumurutti hojiirra oola jedhame. Yaaddoo haleellaa baalaastikii miisaayilaa dhaloota dhufuu qolachuuf kan xiyyeeffateedha jedhameera. Ministeerri Haajii Alaa Pyongyang karoora USA kana of tuulummaa fi aanatu beekaa guddaadha jechuun qeeqe. Dabaluunis Waashingiten hawaa iddoo waraanatti geeddaruuf waan hunda gochaa jirti jechuun qeequun karoorri kun addunyaa dorgommii niikuleeraa fi meeshaa waraanaa hawaatti fiduu danda'a jedhe. Kooriyaan kaabaa Ameerikaa akka diinatti kan ilaaltu yoo ta'u, tumsa waraanaa Kooriyaa kibbaa waliin Ameerikaan taasistu balaaleffachaa jirti. Yoo Ameerikaan sirna miisaayila qolatu kana hojjette, Kooriyaan kaabaa sirna waraanaa kana cabsee bahu yookiin ittisu hojjechuu qabdi. Bara 2022tti Kooriyaan kaabaa biyya niikuleeraa jechuun seeraan kan of labsite yoo ta'u, waggoota dhiyoottis miisaayilaa fi baalaastikii furguqsuu yaalii taasisaa turte.